Harka fuunee hordoftoota dubbii dirree dinagdee nagaan keenya nagaan inni kan dinagdeedha bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu jechuun barbaada. Uummanni keenya gaan kallattii dinagdee garaagaraa irratti bobbaatanii jirtan jireenya keessan wayyeeffachuuf daandii qonnaatiin, daandii hojii industirii, daldala, daandii dinagdee tajaajila kennuu irratti bobbaatanii kan jirtan biyya keessas biyya alaa baadiyyaas magaalaa kan jirtan hundumtuu bakka jirtanitti nagaan koo akkuma kaleessa dheengaddaa inni ho'aansaa inni kan dinagdeedha isin qaqqabu jechuutan barbaada. Har'ammoo akkuma kaleessa dheengaddaa dhimma ijoodhaaf hojii dinagdee irratti bobbaatanii jirtan keessatti isin fayyada jedhee yaade tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Turtiin keessan hamma dhumaatti anaa wajjin haa ta'uun afeerraa koo yeroo hundumaati. Egaan akkuma beekamu qabsoo dinagdee hadhaa jalqabaati jirra kan itti seennee kokkee wal qabnee hojii gurguddaa hojjechaa jirru ni jirra. Akkasumas immoollee hojii dinagdee gurguddaatti seenuudhaaf qophii garaagaraarra kan jirru isa akkuma jirrudha. Isaan kana keessatti yookaan kallattiiwwan kanneen keessatti gaan wantoota isin gargaaruu danda'anii fi hamilee isin toruu danda'an waa muraasan akkuma yeroo kaanii qabadhee isinii dhiyaadhu. Har'ammoo waa miidhagaa, waa hamilee, waa humna isinii ta'u tokko qabadhee dhufe jira. Hamma dhumaatti akkana hordoftanii fi qalbiin keessan akkana wajjin ta'u asumaan irra deebi'een afeerraa koo isiniif dhiyeessa. Dargaggoota keenya ola deemu namoota keenya harka qalleeyyii fi hojii garaagaraa keessa seenanii jiran ni fayyada jedhee sababa yaaduuf viidiyoon kun sheerii gochuu, laayikii fi sabskraayibii gochuu adaraa keessan hin dagatinaadha. Mata duree keenya guyyaa har'aatiin kan nuti mari'annu gaan hojjetaa jabaa ta'uun kun maalumaaf nama gargaara? Nyaatanii, uffatanii, dhuganii, bashannananii, miidhaganii asiif achi deemuu qofaadhaaf immoo jireenya namaa keessatti, jireenya hawaasaa keessattis faayidaa jabaadha ka jennu qabaayii ka jedhu isinii wajjin mari'achuudhaaf an dhufe. Hojjetaa jabaa ta'uudhaaf, hojjetaa jabaa ta'anii argamuun faayidaa torba inni qabuun har'a isiniif eeraa jechaadha. Kanaaf gurri keessan gara koo haa ta'u. Inni jalqabaa gaan hojjetaa jabaa ta'uun maaliif si fayyada? Maaluma nama gargaara? Isa jedhamuuf inni jalqabaa maalidha? Fayya qabeessummaa namatti akka dhaga'amu nama taasisa. Namni keessa isaa keessatti an fayida qabeessaa, an fayya qabeessaa jedhee akka yaaduuf baay'ee kan isa gargaarudha. Namoonni yeroo dheeraadhaaf hojii dhabanii mana turan, namoonni yeroo dheeraadhaaf hojii irraa fagaatanii turan, yookaan immoo hojii maddeen garaagaraa irraa barbaadanii asiif achi jooranii dhabanii waggoota 2, 3, 4, 5 mana kata'anii yoo dhaxxanii itti siqattanii jireenya isaanii hubattan wanti isaan itti dhaga'amu keessaa inni tokko maali? Ani gatiin qabu, ani faayidaa hin qabu, barnooti koo, muuxannoon koo akkuma dhala namaa tokkotti an nama bu'aa hin qabneedha yeroo isaan jedhanidha kan argamu jechaadha. Kanaaf namni hojii qabu garuu faayidaa kan qabu ta'uusaa, kan waa buusuu danda'u ta'uusaa, hawaasa keessatti nama gumaacha qabu ta'uusaa akka isatti dhaga'amu akka ta'etu qorannoon garaagaraa beeksisa jechuudha. Kanaaf egaan hojii qabnu irratti dammaqnee hojjechuun, hojii dabalataa barbaaddannee hojjechuun, hojii xiqqaadha guddaadha utuu hin jedhin barumsa keenya ka gitu, muuxannoo keenya ka gitu, dandeettii keenya ka gitu, hojiin hanga argamuttillee waan argatan tokko irratti hojii humnaas haa ta'u, hojii barnoota keenya gadiis haa ta'u, hojii sadarkaa keenya gadii baay'eedhumallee kan itti nama nu yeellaasisullee haa ta'u hojjechuun barbaachisaa akka ta'edha jechaadha. Kanasiin dubbachuu barbaadu jechaadha. Hojii xinnaallee gaafa hojjennu ani faayida qabeessaa akka jennu nu godha. Hojiidhuma muraasallee haa ta'u argannee gaafa hojjennu isarratti dammaqnee dadhabnee ifaanyee gaafa hojjennu ani faayida qabeessaa fi nama bu'a qabeessaa jennee akka yaannu haalaan kan gargaarudha jechaadha. Lammaffaarratti hojii qaban jabaatanii ifaajanii dafqanii hojjechuun maaliif nama gargaara jennee ilaallu inni lammaffaan jireenya mo'achuudhaaf wayyeeffachuudhaaf hojii qaban hundumaatti dammaqanii dadhabanii ifaajanii hojjechuun barbaachisaadha.
namoonni baay'een jireenya isaanii wayyeeffachuuf, mana gaarii ijaarrachuuf, konkolaataa qabaachuuf, rakkoo jireenyaatti dhufu mo'anii keessa darbuudhaaf yeroo isaan karaa qaxxaamuraadhaan, karaa malaammaltummaa, karaa qabeenya uumamaaf, karaa qabeenya hawaasaa, karaa qabeenya uummataa qisaasessanii saamanii hatanii yeroo isaan jireenya isaanii wayyeeffachuudhaaf carraaqantu argama. Saayinsiin dinagdee garuu akka jedhutti jireenya keessa jira mo'achuudhaaf, jireenya amma wajjin wallaansoo qaban irra aananii gara fuulduraatti akka tarkaanfataniif jabaatanii hojjechuun faayida qabeessa akka ta'edha kan qabatamaattis eenyuyyuu hubachuu danda'u, qorannoof qo'annoonis kan agarsiisu, saayinsiin dinagdee illee kan eeru jechaadha. Keessumatti jireenya waggaa 5 jiraachaa turre barana jiraachuudhaaf, jireenya waggaa 10 turre, jireenya waggaa 1-2 darbe illee kagitu jireenya jiraachuudhaaf hojiiwwan waggaa 2-3 hojjechaa turreen jireenya waggaa 2-3 darbe sana har'a jiraachuun illee hin danda'amu. Qaala'insi, hanqinni kallattiin garaagaraa, wal'aansoon dhiibbaan garaagaraa hammaachaa deema sababa ta'eef jireenya waggaa darbee jiraachuudhaaf, jireenya bara darbeellee irra deebi'anii jiraachuudhaaf har'a caalaa hojjechuun, har'a caalaa dhamuun, har'a caalaa dammaqanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Mindaa 2,000-5,000tiin waggaa darbee jiraachaa turre yoo ta'e, mindaa 10,000 barana jiraachuun rakkisaa ta'uu danda'a. Egaan mindaa qarshii 10,000 argamsiisu argachuudhaaf hammam carraaquuf hammam hojjechuun barbaachisaa akka ta'e beekuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf danqaalee garaagaraa keessa jiru, hanqina maallaqaa qabnu, hanqina kapitaalaa qabnu, baasiiwwan garaagaraa kallattii garaagaraa nutti dhufanii injifannee irra aannee deemuudhaafi jabaannee hojjechuun gaariidha jechuudha. Karaa qaxxaamuraa, karaa malaammaltummaa, karaa kiraa sassaabdummaa mallaqni dhufu, kapitaalli dhufu hundumtu akka inni faca'u, akka inni karaa irratti dhangala'ee hafu, akka inni hamaa biraatiif illee nama saaxiluu dogoggoruun barbaachisaa miti jechaadha. Karaa qaxxaamuraa hannaaf saamicha kanaan namoonni galma ga'an, arrabbaa qabeenyaa ta'an, har'a sadarkaa guddaarra ga'an namoota muraasa. Namoonni kallattii akkasiitiin qabeenya walitti qabatan yeroo harkaa faca'u, yeroo harkaa dhangala'u, yeroo deebi'anii rakkoo garaagaraaf saaxilaman illee yeroo isaan mul'atantu jira jechaadha. Kana sababa ta'eef carraaqanii ifaajanii hojjechuun caalaa namni ofitti amanamummaa jabaadhaan jireenya isaa itti dhufu akka mo'atu, isa mo'achuurra yommuu darbee jireenya wayyaa'aa sadarkaa fooyyeffachaa akka deemu isa gargaara jechaadha. Egaan jijjiiramni dinagdeedhaa harka waaqaa yookaan harka nama biraa jiratu hin ta'in harka dadhabbii koof harka dafquu koo hojjechuu kootii jira jechaadha. Yeroo baay'ee deebi'ee irra deddeebi'ee yaada isiniif eeruu yaaleedha kuni egeree koo waaqayyoo beekaa, waggaa dhufu waaqatu beekaa, maaltu beekaa, sanatu beekaa, akkasiidha, maalidha jennee carraadhaaf amantii ilaalcha keenyaaf yeroo dabarsinee ilaallutu jira. Har'a isinittan immoo hordoftoota dubbii dirree dinagdee jaallatamoo uummata Oromoodha. Wayyaa'insi dinagdee keenya, guddinni borii keenya kan inni jiru, wayyaa'insi dinagdee sadarkaa dinagdeen ol adeemuu keenya kan inni irra jiru, dadhabbii nuti irra dadhabnu, hojii nuti irra hojjennu, ifaaja nuti irra ifaajnu harka jira. Kanarraa kanaaf Rabbi al tokko carraa nuu kenneera, kibba nuu kenneera, biyya nuu kenneera, qaama nuu kenneera, ollaa nuu kenneera, fira nuu kenneera. Isa kanaa wallaansoo qabanii dhiibbatanii, isa kaaniin dhiibanii keessaa baasanii, isa kaaniin muhammatanii yookaan qabatanii itti seenuun harka keenya jiraadha. Isa kanaan jireenya wayyeeffachuun danda'ama jechuudha. Wanti isin hin dogoggorre kanaadha. Egaan harki dadhabee fi harki xuraa'e duroomuusaa hin hafu. Harki har'a dhoqqeedhaan laaqame, harki har'a mammadaa'ee ciccite, armaataan utuu wallaansoo qabu, dhagaan utuu wallaansoo qabu, ba'aadhaan qonnaadhaan biyya wajjin wallaansoo qabu, kan dadhabeef kan dhoqqaa'e oolee bula malee tujaaruun isaanaaf abbaa qabeenyaa ta'uunsaa hin hafu. Sadarkaa sadaffaa irratti dafqanii hojjechuun kun maaliif nama gargaara? Maaluma faayidaa isaa ka jedhuufi dandeettii waa uumuu keenya, dandeettii waa kalaquu keenya akka inni caalaa dabalaa deemuu gargaarama. Akkuma beekamu namni kan inni uumame bifa waaqaaf akka fakkeenya waaqaatti jedha kitaabni qulqulluun. Waaqayyoos guyyaa ja'affaa irratti kottaa akka bifa keenyaaf akka fakkeenya keenyaatti nama hin uumna jedhee jedha. Bifa waaqayyoo, fakkeenya waaqayyoo keessaa inni tokko maalidha? Keessumatti inni barbaachisaan nu fayyada jedhee yaadu tokko maalidha?
waa uumuu danda'u, waa hojjechuu danda'u, waa kalaquu danda'u, waan kaleessan ture akka inni turu, waan kaleessan muufee akka inni haaraa ta'u, waan bakka hin jirre bakka akka jiraatu gochuu danda'udha. Dandeettii kanaa wajjin waaqni namuun. Dandeettiin kun immoo kan inni gabbachaa deemu hammuma hojjenne, hammuma dadhabne, hammuma muuxannoo oranne, hammuma shaakalleen dhufaa jechaadha. Gaafa hojii humnaa hojii wallaansoo walqam dandeettii waa hojjechuu keenya, dandeettii waa jijjiiruu keenya gabbachaa deemu. Hanguma mana namaa keessa gugguufne asii fachi ergamne hojii keenya ifaanyee hojjenne waa uumuu, waa gochuu, waan haaraa fiduu, waa dabaluusi dandeettii isaaf beekumsa isaa akkasuma horachaa deemna jechaadha. Namni gaafa waa baratee, namni yoo waa muuxannoo isaa argatee, namni yoo nama jalatti waa shaakaleen waa gochuu, waa uumuu, waa jijjiiruu kan inni danda'u jechaadha. Kanaaf dadhabanii hojjechuun hojii jabaallee yoo ta'e, hojii humnaallee yoo ta'e, hojii guyyaa guutuu nama ifaachisaa oolullee yoo ta'e, hojii akka sana itti dadhabanii dafqanii hojjechuun faayidaan inni qabu keessaa tokko dandeettii fi sadarkaa kalaqa keenyaa akka inni caalaa jijjiiramaa deemuuf godhaa jechaadha. Egaan hordoftoota dubbii dirree dinagdeedha. Hojii hojjechuun dafqinee ifaanyee asii fachi fiiguun faayidaa gurguddaa qaba jedhuudha. Arfaffaa irratti namni hojii hojjetu itti gaafatamummaan akka itti dhaga'amu godha. Waa hojjennu hundumaaf nama itti gaafatamummaan itti dhaga'amutus gara hojiitti asiichi deema. Addunyaan kan inni barbaadu, dhaabbileen garaagaraa kan isaan barbaadan, namni kan inni barbaadu, mootummaan kan inni barbaadu, waaqni kan inni barbaadu nama itti gaafatamummaan itti dhaga'amu. Namni itti gaafatamummaan itti dhaga'amu immoo nama hojii hojjetu, nama dhiitessee malaasuudha, nama yeroo qabutti, nama bara qabutti, nama carraa qabutti, nama lafa qabutti, nama kiba qabutti hojjechuu danda'u jechaadha. Kanaaf faayidaan hojjechuu keenya ganama suubii baanee lafa hojii keenya dhannee dafqaa oollee galgala deebinee galuun keenya itti gaafatamummaan akka nutti dhaga'amu nu godhaa. Mallattoo itti gaafatamummaan nutti dhaga'amuu isaatis jechaadha. Namni gaafa waa nama qaxareellee nama hojjechiisuu barbaadu maal gaafata? Namni kun nama itti gaafatamummaan itti dhaga'amuudha. Namni kun nama itti gaafatamummaan itti dhaga'amu jechuun qabeenya itti kennamu, waajjira itti kennamu, carraa itti kennamu hundumaa keessatti dafqee ifaajee hojjetee qisaasamarraa hambisee nama itti gaafatamummaan itti dhaga'amuudha jedha. Waajjira keessatti guddinni sadarkaa eenyuudhaaf dhufa? Dhaabbilee hojii garaagaraa keessatti wayyaa'insi, muudamni namoota akka akkamiitiif dhufa? Namoota dafqanii hojjetanii itti gaafatamummaa itti dhaga'amuudha. Kanaaf dafqinee jabaannee hojjechuun jedha saayinii accountability jedha qorannoon xiinsammuudha. People who feels accountable for life, accountable for resources, accountable for their villages, accountable in the social system they live are the ones that work hard. Kanaadha kan inni jedhu. Kanaaf mallattoo itti gaafatamummaan nutti dhaga'amu isaa jechaadha. Shanaffaa irratti dafqanii ifaajanii gaara ba'anii bu'anii hojjechuun kabaja fidee dhufa. Kabaja guddaa namaa fidee dhufa jechuudha. Hayyoota keenya fudhaa ilaalaa warra namoota halkaniif guyyaa qorannoof qo'annoo garaagaraa geggeessanii umurii isaanii guutuu kitaabaa wajjin barachuu, qo'achuu, hojii baruu, barsiisuu garaagaraa keessatti umurii isaanii fixan ilaalaa. Kabaja warri qaban namoota akkasiiti amma yoo ilaala. Abbootii qabeenyaa keenya ilaalaa warra dhagaa wajjin wallaansoo qaban, warra lafa baroota beelaa, baroota dheebuu, baroota cinqii garaagaraa keessa injifatanii ba'anii dinagdeen sadarkaa guddaa irra ga'an ilaalaa. Isaanii warri kabaja qabu. Atileetota keenya ilaalaa warra halkan guutuu ba'anii gaaraan xooxxoo kanatti bokkaa keessa, qorra keessa, jireenya hamaa keessa wallaansoo qabanii galmee sadarkaa addunyaa cabsan isaanii warri kabaja qabu. Loltoota keenya ilaalaa warra daangaa irratti, warra falmii bilisummaa godhan, warra eegumsa naannoof mirga sabaaf sablammii isaanii godhanii dhuma irratti dhufanii badhaafamanii asirra waa ka'amuuf kana ilaalaa. Warra ifaajee hojjete, warra dafqee hojjete, warra wal'aansoo hojii wajjin qabetu kabaja argata. Kabaja argachuu barbaanne yoo ta'e jireenya keenya keessatti dadhabnee hojjechuu nurra jira, fiignee hojjechuu nurra jira, dafqinee hojjechuu nurra jira jechaadha. Hin dogoggorinaa. Kabaji oduun utuu hin ta'in hojiidhaan dhufa. Kanarraan isiniif deebi'a. Hin dogoggorinaa. Kabaji oduudhaan utuu hin taane hojiidhaan dhufa. Hordoftoota dubbii dirree dinagdeedhaa dhimmi nuti amma haasa'aa jirru hojjechuun kun, dafquun kun, fiiguun kun, ifaajuun kun maaliif barbaachisa akka jedhudha. Jahaffaa irratti ifaajanii hojjechuun
yeroo ofii tungubin umuriin ufuutii hin darbin bu'aa baay'ee arganii hojjechuun maaliif fayyada ka jedhu maal namaaf fidee dhufa ka jedhuu fi inni ja'affaan jireenya gaabbii hin qabne akka jiraannu nu taasisa. Qorannoo sadarkaa idil addunyaatti hojjetame kana jira. Namoota 10 keessaa namoonni 4 jireenya hin jaallanne, jireenya hin barbaanne yeroo isaan jirantu argamaa jira. Namoonni akkanaa kun immoo jedha qorannoon geggeeffame akka argisiisu jechaadha. Yeroon akkas ture utuun kana godheera ta'e, utuun akkasitti hojjedheera ta'e, utuun yeroo akkanaa waan akkanaa raawwadheera ta'e jedhanii yeroo isaan baay'ee jireenya gaabbii jiraatantu argamaa jedha. Jireenya gaabbii hin qabne bara umuriin keenya, bara dulluma keenya, bara erga dargaggummi keenya darbee booda jireenya gaabbii hin qabne jiraachuu barbaanna yoo ta'e guyyaa har'a hojjechuu, har'a dafquu, har'a dadhabuu, har'a gajjechuu danda'u nurra jira jechaadha. Hojii humna tiga seenuu nurra jira yoo ta'e agamsa seennee, waddeessa seennee hojjechuu danda'uutu nurra jira yoo ta'e gara qonna keenyaatti asichi bobba'anii achi keessatti faajuu nurra jira yoo ta'e industirii namaa keessa gallee hojjechuu nurra jira yoo ta'e har'aadha kan inni nurraa barbaachisu. Har'a ifaanyee gajjannee hojjechuu nurraa barbaachisa jechaadha. Kun hundumtuu jire. Barataan utuu barachuu danda'u, utuu qorachuu danda'u, utuu qo'atee qormaata darbuu danda'u qo'achuu danda'utu sirra jira. Qotee bulaan utuu lafa isaa qotuu, aramuu, meesuu, ilbiisa irraa eeguu, oomisha isaa kunuunsu, alaa galchu utuu hojjechuu danda'u jechuutu irra jira jechaadha. Namni daldala irratti bobba'e utuu carraa daldalaa qabu, utuu gabaa qabu, utuu guyyaan jiru asiif achi fiigee hojjechuu danda'utu irra jira. Kana yoo godhee kufellee, kana yoo godhee galma ga'uu dadhabellee, kana godhee yoo lafa jedhe ga'uu dadhabellee jireenyi isaa gaabbii hin qabu. An carraaqeera, an yaaleera, ani hojjedheeraadha. Jireenya koo keessatti seenaa abbaan koo naa hire keessa wanti yeroo hundumaa nan dhibne tokko maali? Abbaan kiyya dukaana qaba, hoteela xiqqoos akkuma magaalaa xiqqeetti sanaatti qaba, qonna garaagaraa sin qotaa, lafa bunaa sin qaba. Yeroo hundumaa nu jedhu waanan danda'u yaaleeraan, waanan danda'u gochuu yaaleera, daldaluus, qotuus, hojjechuus yaaleera kan jedhu. Yoo ifaanyi, yoo dadhabne, carraa qabnurra yoo finne jireenya gaabbii jira. Gaabbaa gara boollaa kan buune nu godha jechaadha. Gaabbaa ijoolleen koo maal taati? Firri koo maal ta'a? Qeen dudduubatti dhiisee deemaa jiru kun akkam ta'a jennee waa takka tun gaabbiin gara keenya guutuudhaan gara fuula Rabbiillee kadhannu nu godhaa jechuudha. Namni aadaa hojii jabaa qabu raawwatee hin gaabu. Namni hojii xiqqaadha guddaadha tun jedhin halkanii guyyaa hojjetu raawwatee waan gaabu hin qabu. Torbaffaaf isa dhumaa bara qabnutti, yeroo qabnutti, umurii qabnutti ifaanyee hojjechuun faayidaan jireenya keenya keessatti fidee dhufu keessaa maalidha? Seenaa galmeessinee akka deemnu nu taasisa. Seenaan rirmi nyaatu jedhee haceen, seenaan boollaa oli, seenaan darbee deema. Nuti yoo addunyaa kanarraallee deemne seenaan darbee jiraata. Ilaalaa yaadadhaa addunyaa kanarratti namoonni umurii isaanii keessatti yaadataman ee'uudha. Warra hojjetan, warra fiigan, warra dadhaban, warra qorraaf, warra aduuf, warra gammoojjiif saaxilamanidha. Gootota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warri har'a yaadataman eenyu fa'i? Hojii dinagdee keessatti, waa'ee qonnaa, waa'ee industirii keessatti har'a warri yaadataman eenyu fa'i? Hojii tajaajila kennuu, tiraanspoortii ta'uu, tuurizimii ta'uu danda'a. Namoonni seenaa keessatti bara amma jirutti yaadataman eenyudha? Warra dadhaban, warra hojjetan, warra ifaajanidha. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee, namni hojjete, namni carraaqe, namni ifaaje seenaan isaa boollaa olitti hafa. Ijoollee isaatiif waan kaa'ee deemu qaba. Namni qajeelaan akkuma sila jedhu kitaabni qulqulluun akkuma dubbatu, namni qajeelaan ijoollee isaatiif qabeenya kaa'ee darba. Waa ol kaa'ee darba. Seenaa ol kaa'ee darba jedha. Faayidaa guddaa qaba. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee mata duree gabaabaa nuti walii wajjin haasa'uu yaalle kun egaan waa'ee maaliiti? Hojjennee ifaanyee carraaqnee dafqee
rakkine halkanii guyyaa bashannana dhiifnee fiigne jiraachuun keenya faayidaa maalii qabu kan jedhu ture. Waa kanarraa waa hedduullee yoo ta'u baate waa xiqqoo karraa barattan abdiin qaba. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Daldalli keessan galma isiniif haa ga'u, qonni keessan lafa yaaddan haa ga'u, hojiin tajaajila keessanii sadarkaa barbaadanitti ol isiniif guddatu. Ayyaanni Oromoodhaa ganamaaf galgala isinii wajjin haa ta'u. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Viidiyoo kana sheerii gochuu hin dagatinaa. Qabsoon qabsoo dinagdeeti. Galatooma. Horaa bulaa.